Sagantanuuf qabattee taarra. Mata dureen maal jetti? Maal abbaasaa hojjeta jedha. La ilaha illallah. Hayyee itti nuuf ufme. Mashaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuudhee qawmii musliimaa martuu maatii waatii nagaan akkamsin jirra jirtu? Kan biyya keessartaniif warreen ala baatanii alaaf mana guutuudhaan baga nagaa taatanii. Alhamdulillah jennee rabbi galatoomfannu sharrii ofirraa bunnee khayrii hamichoomfannu. Akhlaaqa gaarii horannee lubbuu keenya to'annee akhiraa yaadachuudhaan nafsiyyaa fi mo'annee amantii seera guutuu islaamummaa qabannee utuu akkasiin jirru aadaan taanii hin dhaallu seeraan alatti baanee hojii keenya hin faallu. Muslima ofiin jecha maaliif deemtu dooraqaa wal dhoksuun barbaachisu walitti muudhaaqa kufaatiif dadhabinatti maaf dhaqnee gallatarree seenaa sahaabotaarraa iddoon taanetti argamuuf waan haraamarraa barree iddoon taanetti hin kufiin dhaggeeffattee miira kee haraamattatti seenin irraa eegi miila kee ajandaa biyyee duniyaaf qilleensaan hin darbamin adaraa yaa muslimaa iddoo haraamaaf kosiitti dhaqxee ittiin argamin dargaggoof dargaggeettiin meeqan maqe karaarra rabbi nu haa oolchuka qaaniif saalfii baraarra jireenya biyya lafaa kan zalaalamaa seenee seera islaamaan alaa haraamattatti ceenee har'an jiraadhaaf malee ol galee gadis ba'u fedha rabbiitiin malee sekondiif lubbuun turu wallaahi hin danda'u. Hargan sun adda cita onneen rukuttaa dhaabdi lubbuutu qaama gattee galmee du'aarra yaabdi. Haraama meeqa liixee duniyaaf dhabee sabrii du'a osoo yaadatin meeqatu bu'e qabrii. Harka isaa bitaaf mirgaan rifeensa mataa fo'aa waan akhiraa dagatee jiru addunyaaf bu'a. Hattuu ta'e mandaratti rakkataa meeqa saama khayrii ofirraa ri'ee sharrii ofitti waama. Jalaabiyaatti seenee keessa galee amaamaa akka waan hunda beeku of tuulaa deema sayyuu kanarraa qof tilmaama. Qur'aana in yaadatu ittiin tolu shari'aan maal abbaasaa hojjetan mana ari'aa. Dhaqaa baratu diinii biyya isaarraa fagaatee yoosuu jireenyi tolaaf sharriin irraa harcaatee wallaalummaarraa ba'ee abeeku iddoo jiru. Of eeggachuu lubbuu kee haraamarraa of tiksi kanas siif dhaama jiru. Shamarranis ni jiru warri ba'an dirreetti akka waan seerriif eerri lafarra inti. Qullaa deemti maraattee abbaan fedhe ishee laala. Haraamaan of sagaaltee irraanfattee halaala. Ibsituu keenya dhiiftee dhaaltee kan warra adii eenyummaa ishee dagattee hojjetaa oolti badii. Namni daandiirra deemu miila isaatti xaraga. Ishee takkas of godhee dhoqqee ofitti maraga. Akka feeteen guddatte hin beektu barka bajaa. Shari'aan faallaa deemti kaafirratti ishee ajaja. Kan isheerraa baqatee amalli gaariin shamarran akkasiirra yaa rabbati nu maari. Maalummaa ishee hin beektu dhiiratti fakkeessiti. Ilkaan ishee 32 hundatti addeessiti. Qaama ishee sattarattu rakkasa of hin beekne. Dhiifamaan of kolchaa an nama hundan qeeqne. Jirtiin tokkottu kan gabaatti of haftee gatii ishee kan hin beekne ijaaba ofitti baaftee mandararra kan fiigdu akka saree maraatu dhiifama naa godhaa malee islaamummaa keessatti bakka shamarran keenyaa tasayyoomu hin buutu. Keenya kabajaa beekti ija ishee ijoollee fuutu. Haadhaaf abbaadha tokko kan kanaaf ta'u sababa osoo nu guddiftanii nutti gochuun adaba. Kun hundinuu hin dhufu bara of beekna gatii kan adaraa keessan maatiin yoosin adda baaftanii nutti himtanii hiika jiru silaayoon akkatti kufne hin argamnu yaa jiru. An hundan ammachiifne yaada koo na hubadhaa sharriitti yaadina khayriitti na fudhadhaa. Dhiiras shamarran keessaas qabna kan ilmii beeku akhiraaf dalagate dubbii isaanii shari'aadhaan eenyuun illee hin qeequ. Halkan guyyaa dhama'u islaamummaa barsiisuuf dhaloota daandii irraa maqe karaa haqa agarsiisuuf maatii isaaniirraa madde kabajni akka kanaa haadhaaf abbaa isaaniitu shari'aan bula mana. Beekumsa isaaniitiin sheexaana si ari'u ilmaan muslimaa hunduu kan safuu akkas beektanii guyyaan siniif haa bari'u. Dargaggoof dargaggeettiin hamtuu waliin qolanii eeyyin akkasii ilmaan yoo guddisa tolanii. Na of kolchaa saba koo dogoggora koo hundaa
balleessaa konatti ma silaa namni hin dhabu muudaa. Kan rakkoon gadditanii jirtan imimmaan cobsaa jiraachuun hunda caala kan du'e yaada obsaa. Hireen isin fageessus biyya kan keessanirraa khayriin isin hin darbin bakkuma keessanirraa. Iddoo kamuu teessanii halaala lagatinaa manni dhugaa qabriidha akhiraan dagatinaa. Hamtuun nurraa aqabu summii lootuu fi bofaa humtuun nun gufachiisu hirkoon keenya rabbi qofa. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته. بسم الله جديدين دبيتو جل قبا رساس شيطانا أنسيدان قبا بسم الله دقينيا شيطان نقبا تنافين ارقاتو بسم الله جل قبا أما السلام تادا فردين اتئانتو أبلا مسلمة تول جالتيفتو واللبا في روما إسيدة تمرتو تنافو سلامتان دقجو هنتاتو السلام عليكم مي اسم هندمتو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تفضل. Guyyaan Allah kun guyyaa gammachuuti. Baga nuuf dhuftanii maatiin keenya martii for I sing you qalbiin ni bohaarti. Thank you my family mee isin hundumti. Unkaan danaamattu hawaasni koo martii soodhaa walal kan dhiiraa dubartii. Unkaan dahammasu kun afaan Tigreeti. Marhaban bikum afaan Arabiitiin hambeelee amaan badikuu afaan Adareetiin. Mee beekaatiin afaan wal keessa goggoda. Unkaan milikti madin kunis affaariidha. Hiikkaan jecha kanaa hundinuu tokkuma. Dhaga himee afaan keetiin sii hima. Baga nagaan duftan jechuudha yaa jama. Welcome my family hundummaa muslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Habide ajab ajab ajab. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasi dubbiin itti fufa. Har'a dhaamsa xiqqaa tokkoon isiniif ibsaa jeetiin ol bahee qalbii jajjabeessa waa beekeetii miti numaan fafakkeessa mee waa'ee markazaan xiqqoo isiniif ibsa. Walaloon kennaadha badaasa rabbiirraa ragaa yoo barbaaddan jira kitaabarraa salaaminaa fiqir yahullaa innaante abbaa fedhe caalaa namni diin barate walitti qabamnee bikitaabillaahi wabi sunnati rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam tasliima. Akkam nagaa jirtu ummata muslimaa galanni kan rabbii hundaan nufaa'e tolanni nuuf oole hin fixu lakkaa'ee niimaa tola isaa nurratti wal gahe eebbisaa markazaa arrallee azzarraa galatoomaan ja'a kaqooddattan nurraa. Ustaazotii aappii imoof barattoonni isaanii akkam nagaa jirtu isiniif haa kennu rabbiin hojii keerii wajjiin ammaas umrii dheertuu. Ustaazota hundaaf ammaas amiirrotaaf ammallee miseensi gootota diin rabbii harraafne qilleensi jaalalaaf nageenyi isiniif haa ta'u. Akiraa firdoositti waliin nu haa gahu. Gamtaa ijaartanii maqaatti baaftanii gamtaa nasiihatal ummaa jechuun moggaaftanii hundee diinii rabbii gadi nuuf dhaabdanii fakkeenyummaa gaarii dhalootaaf taatanii. Yaa gamtaa jaalalaa ummata tokkummaa isiniin bareed sagantaan eebbaa fi kafuudhaaf heerumaa. Mana ustaaz gaaddisaa jirtu jaalallee ustaaz billoo warra ishqii qofaan aarii qoblatti jijjiiru kanaaf keessummoonni ashaqaa abshiru wamti hunduu ni jira waan feetan filadhaa nurraa mukaa'inaa kokkoflaa tabadhaa. Daa'imandii barbaannaan isinurra facaafnaa leencaa fi xayyaararraa fataa zanaa jedhaa hin seenu hiraaraa. Fataa zanaa jedhaa hin seenu hiraaraa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kun hojiidhaan mul'achaa jiraatti cabsaa. Allahu akbar. Waaw akkana laal. Markaza daarul muttaqiin jirtu mana kabajaaf jaalalaa kanas keessa jiru hundisaatu halaala. Kanaaf nyaaddaa dhugaa deemaa bashannanaa kan isin keessummeessu tokko keessaa ana. Ergaan akkas jedhee keessummaa simadhee gara eebbifamtootaan achi tarkaanfadhee ka'een achi dabraa gara barattootaa waliifis ustaazaaf warra laatugootaa hedduu wal jaallatu tokkummaas qabanii tanaaf hunda caalaa isin jaalladhaanii. Guyyaa eebbaaf baga gammaddanii urjiiwwan markaza daarul muttaqiini. Maastarii fi sultaaniin jalqabee baga guyyaa irraa kanaan isin qaqqabe. Guyyaa hunda maqaa dha'uuf yeroo tunaan gahu guyyaa cidha keessanii ittiin na haa gahu. Guyyaa cidha keessanii ittiin na haa gahu. Rahmatullaahi wa barakaatuhu. Baadhu hin laafiniiti yaada keen gabaabsiniiti tattaaffii kan kee jabeessi himmaa kee afoo fageessi. Rakkattee fi dhiisin deemsa rabbi.